وفد برسيسو وحدا فتيهدا علماء كاهري مفتاح فتيه يقدا علماء صور قلبي تهنيا جو متاهتيسا علماء ربي أنو بدا أسيم صدرك أنبياء تسانا جسے فارس قرآن بيخة جهان ولا عيسى دفئ والمدالة عيسى والمدالة أنا تاتما ديم نتوكي سرقاف أتسقل ليتو مغانا لبنان برا سقل تما سلام تو غلطي غلي إغاسي أسيتي أما ربنا جنجي كذا بس سات من لا لا يقولون بس كان تما كذي تما كذي أما كبرني أما ذات كمل أما بس زمان بس كان تما كذي يقولون لكن ما لما بركم ولا ما دي كم لما فرصجت جابت ما سكان تما كذي كان تو سكان سكان تما ini سكان sama Made acimmo bawa boti akad ten wasitu ini teman main liga liga abang ko sila atas jiru isan sa liga akad dia wala tan mamma wada mana ture video sa ila sila se kaero wayane tigalung ko mo video sudera amma kana murabbi ne yake wani nubena aka tibira dai mu sana ba wa tuma tira ni ga da bolan wa gari ba di da mayu taniru isani jamera aklin da muhayyat garani isama kana ga ci ko satani atitana na shawa kana akhu den ne ga duwa nan gidin da hadi ko mutu da ni do ni ta ya ga ci osoo bakka kanatti hin galini waa isinirraa adda baafachuuf saawudii keessa maal teessan? Saawudii keessa gabaabinumanii waggaa 10 ta'e waggaa 8 ta'e beekumma gaara. Umurii waggaa 7 ta'a jechuudha. Maal gaafa 10 gadi toluu dha. 1990 yeroo aanaa mana sibuutti galtan sana uummanni keessa digatti barate imaamman biyyaa fi madarasaa. Maal nama makee jiru kana waggaa sootuma ta'ee deemaa jirutu dhufee barate malee yoo akka biyya keenyaatti beektu ilmi kanatti fiiganii barachuun hin baramne isuma sadarkuma keessa jiru malee amma nama yeroo keessa nama jiru kun Raamatallaa Shee Abbasee kanaa fi Shee Usmaan kanan beeka namas biyya keessa faca'ee faca'ee beeku keessa warra baay'ee gaafadhee gadi warra haaruma yoo dhufe achitti nutti dubara kun ammas immoo Shee Abbasee kan inni fa'aa tayyidii karaa Usmaan kun immoo buluuga ta'uu fi yaada ta'uu beeku isaan kanan beekamu akas rabbii wajjin jiraachisa. Malee sarara kan irraan badee jechuudha. Shabbi sommaffaa amma jennu kana dansoonni baay'ee akka wannaadha irraan badee jechuudha. Yeroo sanatti nama yeroo sana karaa adiin dansuummaa maan jirutu karaa itti dammare gaduu godha ga'e jechuudha. Attuma sanii gatamkii na argamne xiqqoo biyya adiis walii waadamne akkas dhufu ta'an jechuudha baamboo. Bareeda amma fakkeenya 1990 galtan sana atiqqaatu guddatu uummanni namni isinirraa baratu haa dhufu dhiisu barsiisaa turtaniittu nama akkuma hojii tokko hin ga'u osoo bakka aanaa kan hin dhufin aanaa baabboo kan hin dhufin mudannoon yeroo sana aanaa sanatti mudate jira. Mudannoon karaa biyyaa waan nama mudatu hin jiru. Maatii mammabeetu yeroo sanaa waa biyyaanii kan jedhamuu fi warri suufiyyootaa wal dhiibaa jiru. Tokko yaadduun koo yoo bakka biraa jiru yoo gadi akkamiin ta'a isaa ta'uu inni facaan yoo ka'e bakkeetti kan gudateen waliyyuu isaa ammas waan sodaatan kanneen isaan bakka lama ba'anii jiru. Gaafa dhufaa jira galaa jira jedhanii namachi dhufee immoo galaa jira jireenya koo himee dhabanii argaaman bu'ee isaniif iyyuu waggaan isaa dheeratee isa sii deemee gara waggaa 30 ibsan biyya Itoophiyaa gaa deemee bara wajjin dachii fagaateen nama hajji dhufee na argee dhufee jira deemu isa kanaa jiraa koo beekan jechuudha. Sababa kanaafi
waan na mudate keessaa maatiin maajuu wal dadhabne isaan warra Soofiyaa gadhiisuu didanii gaafa inni dhufaa godhagaa ni deeggiraa warratti darasoota biyya keessaa kana immoo naadhaan jiru isaan yaa wanni kun achi hin jiru achumatti natti jiran jechuudha isumaan gaba kooti na qabe galee achuma sababaan isa kana nama dhiidha wal jibbinaan karaa wayitti barbaada keessi maal ta'u qabeenya immoo kan qomoo akkuma jiraan hin barbaadne jaasumatu tuugaluu keenyaaf immoo tuujaqatu qabaadhumaan gadhiini. Ani sakana bana akkatti biraa deemuudhaan malee taa'uu hin dandeenye. Biyyoon barree aloo kun lafti haaraatti deemu akkatti kana mudatee yoo diigee baay'eedha waan ta'eef kana ni mudatee utuu kanaan jedhu jaasii fuunaan jarri baabboo kun irratti jajjabee ittiin deemanii hamma mammaasallee ta'e warri kaadhimatu akka dhufan jedhu warri keenya isaan immoo akka hin deemne achi gara miidhagaa kaatti gara soojamaatti dhaqanii achitti barsiifamanii achitti walitti qabanii dhiibbaa warri kun akkan fudhannee achitti immoo barsiisuu jammatu. Achitti immoo barsiisuu jammatu. Gurguttee lafaa jedhee. Barri gamaa gamana achitti barsiisuu jammatu. Ituma kana gidduutti dhiibbaan dhiidaa kun gaafa hammaatu jirrinni kun akka caalaatuma deemu. Ani gadi qubanne dhiibbaan natti ga'e akkamitti dhaabbata. Saganaan akkasitti akkan hin deemne immoo calaa baasan ammas kan deemneeni. Natti deemu mirga isaati midhaasa galuu dhiisanii warri kun egaa na fuudhuutti akka nuti itti fufanii akka na rabbiin gadi barseera dhufuu dandeenya boolchu. Yeroo sana namooti isinitti deddeebi'aa turan maqaa isaanii beektu isaanii akka aanaa kana dhuftanii fi kan fala qopheessaa ture fala kaa'aa ture eenyutu immoo isinitti dhiyeessa. Egaa namni bareechee deddeebii kana yaadaa qabu irraa baay'ee isaa ishee kotee keessa Aliyyuu ishee Usmaan fa'i. Aliyyuu Usmaan fa'i. Ishee kotee keessa kan hin beeku. Tokko immoo ammas immoo ishee Idriisis akkan ga'aa dhufuu quba qabu. Achiin duunee malee. Namooti jaarsolii keessaa immoo kun Taalii Mootii fa'aa ammaa kana. Gaafa na fuudhu dhufan isaan immoo Ajiboloo isaan immoo gaafa na fuudhuma dhufanidha. Irra gabareechee akkana dhufu kan yaadii godhaatu Taalii fa'aa kana kun Ajayyaanaa fa'aa kana baay'ee dhagaasaan. Na irraa fadha garii isaanii dhufanii kun ammas immoo na kana baaramaa fa'aa kana dibattii fa'aa kana akkana dhufu kan yaadii godhachuudha. Achumaan akkan dhufu yaadii godhu malee immoo garii isaaniis walii galteen qaban. Egaa akkan dhufu akkatti yaadanii kanaan baay'ee isaanii isaan deddeebi'aa ammas kunoo kan gaafa argaan jira wanne goollee wajjin irra jiru wajjin kun. Malee egaa dhufaatii koo nama baay'eedha kan deddeemu kan nama seetumu kan borii dhufu ittaan dhufu sagalee wajjin dhufu isaaniitti malee haa dhufu kan jedhu nama kudhan nama jaha kan keessaa dhufuu koo seeni isaan ganneetidha. Hakas jiru isaan har'a jiru sa'ima isa gaafa isa dhabu jecha hakas kan na teessine isaan jiru. Hamma yeroo sana fedhii qabu inni gara saadaa inni sheekaa fedhii qabu. Ini sudah sampai nanti ke warga cuci lah kan. Warga semua jalan mau ramai kalau bisa di share kata ni mama tan mau warga nak video awal kalau dah warga kita nak mereka ini dah jalan ni. Kejo je tu mama kalau kita nak jalan tu. Ya wani boleh sesuatu tu ni. Datang madu jiro lagi ni tu dan kono. Ramata. Isam mau kalau cuma di tu wajib akas timale asgai mana munda wali galami itu sudah semua nama masalah pun kan ergamu male munda itu tu. Misal dah waktu punya senang sani wan kun wan rajal kamne jiru da wan tumur remiti sena akan ajaib si cara wani san dubbata jiran kun ana manasibu rakan gara ana babotti imalum sani dubbataniru wan yero jaarsolin ke nyirakani gara ana babotti fidan bakka kanatti wan isaan fidani barsi akkasan barsiisanii fidammoo akkasan imaama ta'anii biyya kana tajaajilan fidanii isaan marraa dhageenya. Ani akan barsiisuu na fidan. Utuun imaamummaa nan barbaada ta'ee bakkoo magaalaa guddaan deemu. Bakka saantoo guddaa. Ani barsiisuu hammiin koo ofii kootiis takkaa huba ita lawaangoo nama mana biyyarraa fagaadha. Waa ilmi barachuu dhaqinaan jedhu malee duniyaan biyya eega jennee warra maqaan jiru wallola warra biyya kan isaan.
Anaa fi Abdul Qaadir kun tokko amma shixaa jiru warra Jimmaa tokkoon kitaaba malee waan tokko hin egaa kanaan gaafii keessa nama maalirraa qaabbanne biyya kana akka isin barsiiftanii isin fidamoo akka isin maamataa ta'anii isin fidanidha kan yaadin. Sinuma yaadi isaa dhufanii nu barsiisanii waa'ee naqiidaa cimeera gamma. Namni hundinuu naqiidaa ofii keessatti nama xiqqoo fooyyee qabu barbaada warsaamaa jira jechuudha. Ana barsiisuu malee wanti kun irraa barbaada. Imaamummaa akka hin feene jechuudha beeku. Akka imaamummaa hin feene beeku barsiisumaaf hamma irraattis ana akka barsiisaa ta'e beeku hundiraa gaafattan. Takkaa imaama akka hin feenes beeku warra irra jiru gargaaruu malee barsiisuma kan koo kan isaan fidaniifis haras kan carraa ta'e immoo ati qaasoo guddatu hundinuu beeka takkaa darasaa jiran namni yeroo tokko faa yeroo hammaate faa immoo kunoo dhaqee lafa wanees qotachaa nama namatti hiikkachuu danda'uuti nan beeka jiru hojiis nan beeka qotuus nan beeka horiitis si'uu nan beeka waan hin beekne jiru garuu carraa ta'e rabbiin ishee kan ammoo fuula koo godhe kanaaf hamma sanatti iyyuu dhaqee ooluu dhaqee deebiin nuti qaraayisa. Gisee immoo wanna bitee kaan immoo kan ittiin qaraasa kana malee imaamummaa isaanuun beeku waan takkaa imaamummaaf hin ta'e takkaa tiraawii sagachiifne bakkattuu gamattuu imaamummaa ama bakka beemma sagachiisaa jiru gamattuu jechuun malee sagachiisu imaamummaan barbaadu jechuudha. Gisee isaan mana jire imaam isaanii achi jiru sagachiisa malee jechuudha. Kanaaf hanga har'aattis duris alimaa barsiisaa jedhamee dhufe malee takkaa imaamas miti waa biraas miti jechuudha. Yeroo Saawudiitti salaachistee jechuun. Masjida gaa'ee sheek masjida eenyuyyaan tokko adii jedhu isaan gaa'oon Saawudii kun beektu bakka tokko taa'u isaanii fidhaadha. Bakkina walii gadi fiiguun abukaata shanan nu sagachii geessisaa barbaade isaa nama ta'e nama mala isaa jaallatan itti kennaniitu hamma immoo ofii isaaniitti damoota nyaatuni hamma sanarraa immoo qoodanii bakkatti si gargaarsa sii godhu. Kafaatuma shanan sagachiiseetumanii galatu. Taa'anii immoo gaafa Ramadaan nama bira sagachiisilaa gama sanatti nama Saawudii ta'etu biyya ta'anii Ramadaana baranaa masjida bareedu sagachiisee galfata. Gosa hajji abukaatitti galfata adda akka tiraawii sagachiisu. Nama salaachisutu iyyata galfata. Malee isa kan amma abbaa kadhatu ofii isaa diidaan qabee bakka tokko taa'uu hin danda'amu kan biyya masjiidaatiin abukaata shanan kaa'eetu ollaa masjiidaan jira akka itti nama waliin sagachiisaa ture malee damoota biraa karaa kan mootummaanis miti. Amma salaachisaa bakka sana. Maaliif amma natti bifanuu amma yaadataan beeku malee waggaa irraa galachiisuun ollaa masjiidicha waan ta'eef ollaan ta'a. Masjiiduma jalatti baraa jirtan sana. Masjid maal baruutu harama keessa. Harama keessatti barsiisuu bakkee sheekonni kadhatan harama keessa. Sunoo ganda keessa. Sida ganda keessa. Tola ooltummaa ma gargaartan? Tola ooltummaa nama gaa'ee isaanis tola ooltummaa waan naan godhan qabu tola ooltummaa. Tola ooltummaa sirraa namni simbiraa namni maal imaaman ta'uu jedhu immoo imaama deeggaruu immoo akkasitti wajjin. Daawwattoota keenya.